Morkii haaraan ijoolleen bilcheegina ijoolleen badhaadhinaa dhiifama maqaa afaan oromoon gaafa naasoo afaan oromoon hin waama ijoolleen badhaadhinaa nuu kennaa jiran tokkotu jira waa'ee lolaa irraanfataniitu morkii biraa nuu kennaa jiru abbuyya baga nagaan dhuftan kabajamoo keenya yaada kanan isinii wajjin mari'achuu barbaade sana dura garuu kabajamoo pirezidaantii naannoo oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa Julaay gaafa 27 birthday isaaniiti baga dhalattanii baga nuuf dhalattan jechuun barbaada gaafan akkas jedhu immoo namoota mataan dhukkubuus jira gaafa waan gaarii dhabaaf dubbattu nama mataa dhukkubu jira maaliif akka mataan isaan dhukkubu hin beeku ilma oromoo tokkoon baga nuu dhalatte jechuun akka nama aarsu maaliif akka nama aarsu jibbiinsa gadheetu nu keessatti uumamee jira kana waaqayyoon nu keessaa ifatu malee waaqayyoon isinaa gargaaru dhugaa jibbiinsa gadhee poolitikaa hojii wal dura dhaabbachuun poolitikaa namaatti aaroon akkuma jiru ta'e hangafaaf quxisuun wal kabajuun walii kunuunfachuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Hangafa keessan kabajanii nama isin jibbitan jibbuun qabu ani immoo nan jaalladha nama isin jaallattanis ani immoo dirqamaan jaallachuun qabu. Kanaaf nama kana baay'een jaalladha obbo Lammaa Magarsaa dhugaa waaqayyoo baay'ee man jaalladha. Annama al tokko jaalladhee jennaan jaalalli nama sanaana keessaa bahuu hin danda'u. Kabajaan nama sanaaf godhadhu. Galatooma obboleen cokkam jirtu. Kanaafi kabajaa al tokko namaa kennee jennaan kabajaan koo haalatti murdaa'u siyaasatti hin ilaalamu. Kabajaa oromummaan nama jaalladha. Baga dhalattan obbo Lammaa nuuf jiraadha. Yaadi ani isinii wajjin haasa'uu barbaade waa'ee sartifikeettii oromummaa jedhu ijoolleen badhaadhinaa baay'ee facaasaa jiran tokkoon argee waan sanarraan yaada natti dhagahame tokko dubbachuu barbaade. Maaliif diyaaspooraa keessatti waan akkasii waraqaa jajjabiinsaa walii kennuun maaliif akka isaan aarsu naaf hin galu. Isaan nama barbaadan badhaasanii Angaasaa Ibraahimiin yeroo waltajjiirra ol baasanii badhaasan obbo Shimallis fa'aa nuti itti naarre. Garuu Oromoon waggaa waggaatti yeroo kubbaa kana immoo dubartoota keenyaaf haamilee akka ta'uu fi waraqaa oromummaa jedhu kennuu maaliif akka isaaniin aarsee yookiis immoo kana fuudhanii gara poolitikaatti geeddaranii ittiin nama afaan faajjessuuf deemuun isaanii kun dogoggora guddaa akka ta'een isaanitti himuu barbaade. Dhugaadha akkas hin jettan oromummaa eenyuun iyyuu waraqaan namaaf hin kennu. Oromummaan waraqaan namaaf hin kennamu. Oromummaan dhiigaan namaaf kennama. Aadde Makfiraan itti gaafatamtuun Osfaanaa intala Oromoo kabajamtuu baay'ee naman akkaan jaalladhu jechuun Osfaanaatti argeetu hin taane naman itti siqeenyaan maatii seetii wajjin beekuudha. Maatii qabsaa'aa keessaati. Makfiraa Haji Ahmad Nuureeti galamsoodha warri hin beekne yoo jiraattanii obboleettii Garbiifaati. Maatiin sun guutuun maatii kabajaa qabuudha. Walitti siqeenyaan kan isaan bare immoo soddaa daawwiteeti waan ta'aniif kara daawwitee hiriyaa wajjin waan hin tureefi obboleettiin Makfiraa haadha manaa daawwiteeti. Waraqaa isaan namaaf laattu kana Makfiraan yeroo jalqabaatiif erga Osfaanaan hundeeffame bara 1998 yeroo jalqabaa intalli durbaa shamarran Oromoo Osfaanaa irratti pirezidaantii taate dubartoota Oromootiif immoo haamilee akka ta'uu fi waraqaa badhaasaa laatteef. Waraqaan sun kan kennameefi Oromummaa namaaf laattee otoo hin taane Osfaanaan bara kana waggaa waggaatti yeroo Osfaanaan geggeeffamu maqaatu kennamaaf. Barana maal jedhamee jira maqaan isaa Oromummaa wiik jedhee jira. Barreen gaddaa immoo bilisummaa wiik kan jedhu jira. Yeroo kaan immoo Oromoo wiik jira. Yeroo kaan immoo tokkummaa wiik jira. Barana garuu bara 2021 kana keessa Osfaanaan kan ittiin kabajamaa jiru Oromummaa wiikiidha. Guyyaa Oromummaa wiikii kana akkuma yeroo koonsertii artistooti qopheeffatanii jirraa koonsertii, bilisummaa koonsertii, gadaa koonsertii jedhanii maqaa itti moggaasanii waan tokko gaafa hojjettu maqaa gaafa waan itti moggaastu waan sana irratti hundaa'ee yeroodhuma sanaafitu waraqaa galataa namaaf kennu. Waraqaa galataa Aadde Makfiraan qabsaa'ota akkasumas shamarran keenya ciccimoo jettee iseen laatteef kanaaf silaa waan jajjabeeffamuu qabu malee waan dubartoota fuuldura dhaabanii dubartootatti inaafanii waan kana fuudhanii akka Makfiraanii sabboonummaa namaa laattutti maqaa seera salkirii gootanii warri maxxansitanii baay'een isinitti qaanfadhe. Silaa dubartootaaf kabajaa kennamuu qaba ture. Gingilchaa amma 76 irra ga'een jiru kana guyyaa tokko dubartoota gingilchuu hin barbaanne because aadaadhuma keenyatu dubartii kabaja.
hamilee dubartootaa tuquun barbaadu. Dubartooti keenya siyaasaa keessatti iddoo adda addaa keessatti baay'ee hin mul'atan warra jiran kan ammoo kunuunfachuu qabna. Aluma tokkichaan yoo dogoggorallee ta'e dogoggorri yoo uumamellee dubartootatti akkas bobba'uun gaarii miti. Aadde Caaltuu akkasumas immoo achi keessatti aadde Arfaasee faa, Aayishaa Alii faa, Masarat faa hedduu dhagaasaan warra kanaaf waraqaan kenname. Jarri kun warra qabsoo keessas ture, warra Oromoodhaaf waan guddaa hojjechaa ture. Oromummaan namni isaaniif hin kennu. Isaan yeroo waraqaa kana fudhatanii Oromummaa nuuf laattan jedhanii miti. Maaliif akka ta'e garuu kaayyoo isaa waan beekaniif fudhataniiru. Isin garuu waan kana fuutanii afarsitanii hamilee dubartoota keenyaa tuquudhaafi keessumatti immoo warra mootummaa wajjin hojjechaa jirudha. Amma aktivistoota isaaniitu waan kana baay'ee leellisaa jira. Baay'ee nama qaanessa. Silaa warri mootummaan hojjetu olola oofuun qabu ture. Kun ammoo olola isinillee hin gargaaru. Isin salphisa malee mootummaa kanaafis waan tokko hin buusu. Mootummaatti amantaniif waan tokko hin buusu. Dhaaba keessaniif waan tokko hin buusu. Waan harcaatoo akkasii kana silaa gaafa namni biyya alaa irraa hojjetu isin silaa mootummaadhaa jajjabaadhaa ittiin jechuu qabdu turtan. Dubartooti keenya jabaadhaa waraqaa akkasii walii kennuun waan akkasii mul'achuuni diyaaspooraa keessa warri jiran akkas wal jajjabeessuun keessan baay'ee nutti tolee akka kanatti jabaadhaa waan dandeenyeen isin cinaa dhaabbannaa jechuu qabdu malee Oromummaa waraqaan namaa kennu Oromummaa akka godhattanii hamilee isaanii tuquun qabdan turtan. Hammeenyaaf hin goone jarri kun waan gaariif godhan ana biratti kabajaa guddaa qaba. Ulfina guddaan qabaaf waan kanaaf. Maaliif akkasin garuu akka xaaxee bisingaa xaxxaaxoftan immoo naaf galuu dida aktivistooti badhaadhinaa kun. Warra aangoo qaban faa namoota gurguddaa faatu baay'ee xirra jechuutti jedha. Kuni gaarii miti. Oromummaa dhuguma eenyuun namaaf hin kennu wanti isaan namaaf kennaa jiran kun jaalala dubartoota ittiin jajjabeessuudhaa fi kan ammoo cinaa dhaabbannee jajjabeessuu qabna. Oromoonni biraan illee waan kanatti fuutanii waan isaan afarsaa jiran kanatti akkasin hin dogoggorreefin waan kana isinitti himuudhaaf dhufe. Waan kanan isinii wajjin haasa'uudhaaf dhufe aadde Makfiraa hedduu galatoomii jabaadhu hojii akkasii kana gadi baatee uummata keetiif hojjechuu aduu sana keessa dhaabbattee hojii bareedaa qabdaa, jireenya bareedaa qabdaa, jireenya sana kee dhiistee uummata keetiif akkas gadi baatee aarsaa kana kaffaluu keetiif baay'ee si galateeffadha. Aadde Makfiraa Haaji Ahmed Nuuree nuuf jiraadhu ulfaadhu siin jechuun barbaada. Kabraa waa'ee CD Hacaaluu irratti CD Hacaaluu biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton guyyaa lamman sadan kana naqaqqaba. Eessaa akka bitattan isinittan himaa. Kanaadaatti ergamee jira. Torontoo karaa Girmaa Gammadaa argachuu dandeessu. Guyyaa sadan kana keessa nu bira qaqqabaa jira. Kaalgaarii keessattis akkuma kana, Winnipegittis akkuma kana. Naannoo Kanaadaa keessa warra jirtan gabaasaa guutuu isinii fudhadheen dhufaa eessa akka argattanii. Namoonni tokko tokko biyyarraa birrii dhibbaan bitanii fidanii gurguraa jiru. Suni kan namootaati. Garuu warroota nuti amma fuunee yoo wanta kana gurgurree maatii Hacaaluun nutti ergee horiin isaas maatii Hacaaluuf dhaqa, ijoollee Hacaaluuf deema. Malee ofii keenya birrii dhibbaan binnee isinitti doolaarii 15-20 gurguruuf hin deemu. Kan maatii isaaniiti akka kanatti nu bara gaafa gabaasaa guutuun eenyu bira akka ga'e maqaa fi bilbila isiniifan kenna bira argachuu dandeessu. Orjinaalii isaa bitadhaatii maatii artista Hacaaluu cinaa haa dhaabbannu. Kanas immoo seenaaf ola kaawwannu. Kun kan dhuma keenyaati CD Hacaaluu. Kana booda albeemii Hacaaluu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf isuma qabnu kan ammoo akka seenaatti bitannee ol kaawwanna. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa ulfaadhaa. Haasaa koo keessatti yoo dogoggora qabaadhe naaf sirreessa. Eenyuun miidhuuf eenyuun gaddisiisuuf hin dhufne yaada na keessa jiruun isin wajjin mari'achuufan dhufe. Gingilchaan 76ffaan gidduu kana isiniif qabadhee dhufu immoo diyaaspooraa keessaa piroofeesara tokko isinii gingilcha. Piroofeesara kana immoo gaafan gingilchu video naasee irraan gingilchatuun taane qaamaanan fidee dhufee gingilcha. Na eeggadhaa guyyaa sadan kana keessa waliin haasofnee waliin mari'annee xumurree jirra. Piroofeesar Isqeel Gabbisaa gingilfama. Isaan irraa jalqabna. Sana booddee immoo iddoo biraatti daddabarraa namoonni illee akka irraa gaaffii isinii gaafannu barbaadan waa'ee Piroofeesar Isqeel Gabbisaa fi waa'ee aktivistoota hayyoota keenya biyya alaa jiran kanarra waan baay'ee deddeemaa jira. Wayyaanee masaraa kiiloo 4 keessa qeerroon ariitee dhagaatti galtee akka fardaa duddatti fe'atanii masaraa mootummaa galchuudhaaf hojjechaa jiru jedhanii
iddoo adda addaati waan adda addaa deemaa jira. Kanarrattis akkuma gaaffiitti isiniif nan gaafadha. Isinis gaaffii qabdan naa ergaa Piroofeesar Isqeel yookaan anatu isa gingilchaa yookaan isatti na gingilchuuf deema. Horaa bulaa ulfaadhaa deebina nagaan jiraadha. Viidiyoo kana immoo hiriyoota keessaniif naa raabsa.